bareeda ture wallahi iida ajaa'ibaati baay'ee gammachuudha iida bara kanaa waan adda godhu akkumaan istaadiyoomiin kophaa nu qophaa'eetitti rabbi gartee koriidarii kan as fidee koriidarii salaatuun kun gammachuudhaan kan gartee bareedinaan godhamedha iida furii magaalaa furiidha baay'eedha uummanni kan duriitiin adda kanarraa baay'ee uummanni illee baay'ee guddaadha sochiin uummataa qindoominni haalli majlisii ammoo bara kanatti geggeesses baay'ee wanta namatti tolu akka gaariidha akkasuma dargaggoon akkasuma gama qaama mootummaatiinis qaamni nageenya eegus wanni hundumaa wal simataa fi wanta gammachuu addaa miira addaa keessatti uumedha. Ramadaanni bahee jira yeroo baay'ee ramadaana boodallee namoonni ibaadaa akka itti fufaniif wanti dhaamtan. Baay'ee dhaama kana keessa dhaamsa guddaan qaba. Tokkoffaatti ihsaanii namni tokko yoo toltuu tokko dalage toltuu san boodaan toltuu biraa itti aansuun islaamummaa keessatti wanta guddaadha. Kanaafuu wanni ramadaana keessa dalagaa baanee dalagirra turre soomni illee akkasuma itti fufaa jechuudha. Sunnaan guyyaa wiixataa fi kibxataa akkasuma ji'arraa guyyaa sadii gama soomanaatiinis baay'eetu jira jechaadha. Akkasuma salaan taraawih akka salaataa baanes akkasuma leeyliidha innis itti fufa. Ibaadaa ramadaana keessa baranne kana sadaqaa qaraatii quraanaa khayrii dalaguu toltutti wal ajajuu hamturraa wal dhorguu akkasuma arraba ofii to'achuu wanta kan hunda itti haafuuf nu jedha uummata islaamaa kana daawwatu hundumaanu. Wallahi ayyaanni bareeda egaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furiitti salaanne ajaa'iba alhamdulillah waan dansaadha. Ajaa'iba isin jenna. Waa hedduutti natti tolee irra asitti dhaadhee hooggantoota biratti illee salaate alhamdulillah maashaallah akkanumaan itti nama deebisu jedha waggaa dhufullee inshaallah akkasidha yaada kiyyatti. Maatii keenya hundaanuu uummata musliimotaa hundaanuu bakka ittiin isin gahe ciid mubaarak kullu aami wantum bikhair gammachuu guddaa qabna. Hundi kennayyuu bakka ittiin isin gahe jedha alhamdulillah. Ayyaanni guyyaa har'aa ayyaana addaa ayyaana hedduu namatti tolu hedduu nama gammachiisu hedduu jaalala mul'isu hedduu tokkummaa mul'isuudha. Hedduu namatti tola baay'ee itti gammannee jirra sagantaan nuti gaggeessaa ture waan ta'eef uummatas wajjin taanee hedduu gammachuu guddaa argaa jirra jechuun barbaada. Yoo dhaamsi an qabu akka kutaa magaalaa Furiitti jalqabee akka mana marii dhimmoota islaamaa kutaa magaalaa Furii jalqabeetiin uummata islaamaa hundaaf dhaamsi kiyya tokkummaa jabeessuu barumsa barachuu quraana qara'uu zikirii gochuu sunnaa salaatuu ibaadaa ji'a ramadaanaa keessa hojjetan guutuu akka hojjetan ammas irra deebanii jabeessanii osoo hidhisu sun taane kan dura salaataa ture san jabeessee zikirii jabeessee sunnaa jabeessee barumsa ofii jabeessee tokkummaa ofii mul'isee rahima sufee waan hundaan uummanni islaama Itoophiyaa uummanni islaama Oromiyaa uummanni islaama kutaa magaalaa Furii Madiina magaalaa Shaggar jabaannee islaamummaa irratti quwwaa mul'isuu qabna tokkummaa mul'isuu qabna jechuu barbaada inshaallah asittan sudhaan wanti istiqaama jedhamu kun murteessaadha istiqaamaan barbaachisaadha uummanni islaamaa istiqaama irra jabaachuu qaba waan ji'a ramadaana keessa hojjetan deebee jabaatee beekumsa itti fufuu qaba duuba deebi'uun qabu jechuun barbaada rakkataa qarqaaruu haadha abbaa kaaddamuu haadha abbaa ladda dhaabbachuu fira sufuu marii wajjin geggeessuu tokkummaa jabeessuu walii aaruu jarjaruu obsa dhabuu kan ergan kee inshaallah gabaabinnaan guyyaadhaa gammachuudhaan dabarsa jechuun barbaada nyaata dhugaatiidhaan fira ziyaaruudhaan dabarsuun barbaachisaadha inshaallah ittaan sudhan sagantaa ittaan ammoo ba'da guyyaadhaatiin booda shawwaal guyyaa jahaa soomama ji'a shawwaal soddoma keessa guyyaa jaha soomama waan ta'eef guyyaa jahan shawwaalii jabeessaa soomaa akka nama waggaa soometti waan nama lakkaamuuf jabeessaa jechuun barbaada kanuma koo inshaallah ergan kee guyyaadha kana fakkaata. Egaa maqaan koo Sultaan Uthman jedhama kutaa magaalaa Furii mana marii dhimmoota islaamaatti barreessaa olaanaadha. Mee har'a akkam ture inni? Inni alhamdulillahi rabbil aalamiin iida addaa iida milkiiti. Wanta adda isa taasisu keessaa inni bara kana yeroo hawaasni muslimaa sadarkaa biyyaatti filannoo mana marichaa gaggeessee mana marii isaa sirnaan gaggeessaa jiru keessatti kabajama. Kuni adda isa taasisa jechuudha. Wanti taajjabne alhamdulillahi rabbil aalamiin hawaasni muslimaa kutaa magaalaa keenyaa bifa adda ta'een tokkummaadhaan jaalalaan hooggansi mana marichaa gubbaa amma dakaatti akkasumas hooggantoonni mootummaa irratti argamanii iidicha irratti ergaa tokkummaadhaa ergaa biyyaalessaa kan dabarsanidha. Kanaaf inni bara kanaa wantoota baay'eedhaan iddoon sagadaas koriidaraan miidhagee bifa addaatiin hawaasni muslimaa kan sagade ta'uu isaati. Hawaasni muslimaa inshaallah jaalala tokkummaa kennaa yookaan arjooma harka qalleeyyiidhaaf jalqabe san rabbii isaatiif buluu ajajamuu san rabbii keenya kan gabbarru kan isaaf bullu ajajamnu yeroo hundaadha waan ta'eef jaalalaaf tokkummaa sana itti fufsiisuu qaba kan jedhudha. Mana marii keenya cinaa immoo waqfiin mana marii dhimma islaamaa magaalaa Shaggar kan jalqabe waan ta'eef milkii kanaaf hawaasni muslimaa sadarkaa hundatti mana marii isaa cinaa dhaabbatee fuulduratti oofnee gaafii hawaasa muslimaa
kan amantaa fi diinagdee akka waliin deebiif akka wal gargaarru akka wal cinaa dhaabbannuudha hawaasaaf ergaa kan dabarsinu. Hassan Hussein mudaa Afurii keessa jiraadha. Shaggar keessa. Miidhaa akkamitti dabarsaa jirtu? Alhamdulillah Rabbil Alamin inni gaariidha. Alhamdulillah Rabbil Alamin inni akka gaariitti darbeera. Nagaadhaan uffalleerra alhamdulillah Rabbil Alamin baga uffaltan jira baga geessan hin jedhaan. Ayyaanaa fi hojii waluma faana dabarsaa jirtu mee akkami? Hojiin alhamdulillah Rabbil Alamin biyya keenyaaf nu hojjenna ammas ni dhaabanna. Alhamdulillah Rabbil Alamin kanuma itti fufna. Biyyi nagaadha. Alhamdulillah kanuma itti fufee nagoomaan itti fufaa. Akkuma biyyattiin keenya shaggar akkatti guddataa jirtu argaa jirtu. Giriin isin bareeda. Hojjetamaa jiru kun irra jirra. Sa'a 24 hojiirra jirra. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alaa kulli haal homaan jennu. Kan dhaamsan dhaamu maatii koo nama muslima hunda ta'e akka addunyaarra kan jiru kan siqaayii keessa kan jirus kan nagaadhaan jiraatus baga rabbi isin uffalchee baga isin ga'e jedha. Kan akka koo immoo hojiirra jiru kun immoo alhamdulillah Rabbil Alamin haqaan akka hojjennu tokko akka taanu adda adda akka hin taane tokko akka taane walii gallee biyya keenya nagaadhaan eeguu akka qabnu jedha galatoomaan jedha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eidkum mubaarak. Gammachuu guddaa nutti dhaga'ama ji'a ramadaanaa kana keessatti tokkummaadhaan masgiida keessatti akka haala bareedaan dabarsineerra waan uummata kanarraa barbaannu siin qabna. Uummanni keenya tokko taanee wal ijaarree biyya kana keessatti waan nu madaalu tokko gochuudhaaf kutannee kaanee jirra. Uummanni islaamaa nu bira dhaabatee ituu sabaaf sablammiidhaan waliin qoodiin ituu manhaajaan waliin qoodiin waqfii jennee piroojeektii wayii jalqabnee jirra. Gamoo akkuma pirezidaantiin amma dabarsanitti kunoo filafiituma kanarratti kaaree meetira 5,000 kennanii jiranii isa kanarratti gamoo wayii ijaarree waan isin madaalu wayii miidiyaan qabnu miidiyaa cimaa wayii akka nu dhaabatu. Makiinaan qabnu makiinaa guguddaa gamoon qabnu gamoo guguddaa akka daniina islaamaatti magaalaa kana keessatti waa hojjennee waan nu madaalu tokko hojjennee deemuuf akka majlisaatti kutannoodhaan hojjetaa jirra. Caasaa Dakaatii kaanee haga Shaggaritti kutaa magaalaa 12 keessatti harakaa ajaa'ibaa jira. Nu bira dhaabatee miidiyaanis nu bira dhaabatee uummannis nu bira dhaabatee akka kana fiixaan nu baasu jenna. Kullu aamun waantum bakheer kullu sana anta xayyib iidkum mubaarak baarakallahu fiikum isiniin jenna. Ibaadaan akkuma ramadaanaan duratti maskiinni guutee sagadamaa ba'ee sana gaafa ramadaanni ba'uus akkuma sanaan itti fufuu qaba. Tokkummaa keenyaan cimsinee sadaqaadhaan itti cimsinee biyyeen kun gizee rakkina keessa jirru sadaqaadhaan abbootiin qabeenyaa akka warra jalaa ilaalanu akka sadaqaa kennan dhaamsa koon dhaama.